galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kibir ለኢየሱስ ይሁን. Humna kadhataa jedheetan dubbadha mata dureen koo humna kadhataa du'a keessaa jireenyatti deebisu. Sanitti ton seeniin dura macaafni hojii ergamootaa kuni kan barreesse Luqaasidha. Akkasuma immoo Luqaas kun wangeela lama yookiis macaafota lama akka inni barreesse gaa macaafuma hojii ergamootaa boqonnaa tokkoo fi akkuma kana immoo Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga 4 irratti illee hubachuu hin dandeenya jechuudha. Luqaas kuni ogeessa fayyaa barreessaa seerluga Giriikii nama jabaa nama cimaadha jechuudha. Akkuma kana Luqaas kun kakuu haaraa keessatti jechoota yookiin seerluga qubee warra Giriikii kana jechoota 2890 nama barreessedha jedhameeti kan inni itti tilmaamamu jechuudha. Barri macaafni kun itti barreeffame bara 64 hanga 65 dhaloota Kiristoosii booda jedhameeti kan inni yaadamu. Egaa macaafni kun macaafa seenaa waldaa kiristaanaa kan du'aa ka'uu fi ol butamuu Yesuus Kiristoos kallattii fi battalatti argisiisudha jechuudha. Macaafni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka kanatti ibsu macaafolee biraan hin jiranii. Kanaaf macaafichi macaafa ce'umsaati jennee fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Macaafni hojii ergamootaa kun egaa bara ergamootaa jalqabaa fi seenaa waggaa 30 kan of keessatti qabatedha jechuudha. Macaafni hojii ergamootaa kun akkasuma amaloota waldaan kiristaanaa qabaachuu qabdu kan argisiisuu fi kan barsiisudha jechuudha. Hafuurri qulqulluun karaa ergamootaa raawwateen kan guutamedha jechuudha. Hojii hafuurri qulqulluun karaa ergamootaa raawwateen kan guutamedha jechuudha. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti tamsaasa wangeelaatiif ga'ee guddaa macaafaa taphatedha jechuudha. Akkuma kana macaafni hojii ergamootaa kun egaa inni guddaan xiyyeeffannaansaa macaafa ergamootaa du'aa fi du'aa ka'uu amaloota waldaa kiristaanaatiin macaafni hojii ergamootaa kun kan bakka bu'u jechuudha. Akkuma kana macaafni hojii ergamootaa kun kutaawwan gurguddoo 3tti qoodamu. Isaanis boqonnaa 1 hanga 7tti hundeeffamuu waldaa kiristaanaa kan agarsiisu yoo ta'u, boqonnaa 8 hanga 12tti immoo ari'atamuu waldaa kiristaanaa kan agarsiisudha. Boqonnaa 13 hanga 28 isa xumuraatti immoo yeroo itti waldaan kiristaanaa isa ishee ari'atu harka gooftaatti dabarsamee kennamee fi yeroo itti ari'ataan ishee irraa du'ee qalbii jijjiirratee gara gooftaa dhufee yeroo itti waldaan kiristaanaa of argitee babal'attee hundee godhachuu jalqabdu kan nutti argisiisu yoo ta'u, macaafni kun gaa macaafa ce'umsaati jennee fudhachuu kan dandeenyeef kanaaf jechuudha. Ce'umsa gaafa jennu seerarraa gara ayyaanaatti kan ittiin ceene, sirnootaan buluu irraa immoo gara Kiristoosiin buluutti kan ittiin ceene, Yuudizimii irraa immoo gara kiristaanummaatti kan ittiin darbine, warra Yihuudoota yookiis Ormoota warra jedhaman irraa wangeelli warra Yihuudotaa qofaaf kan jedhamu irraa immoo gara uumama hundumaatti, handaara lafaa hundumaatti warra Ormootaaf warra jedhaman hundumaa bira wangeelli akka ga'uuf kan nu ceesise yoo ta'u, egaa kutaa kana keessas immoo dhaqnee gaafa ilaallu boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu seenaa nama tokkooti kan nuti arginu. Seenaan nama kanaa baay'ee iddoo guddaaf olaanaa waldaa kiristaanaa keessattis, macaafa hojii ergamootaa keessattis, jireenya kiristaanummaa keessattis iddoo guddaa kan qabu, jalqaba irrattis amantoonni tajaajiltoonni ittiin ilaalanii nama jabaatan, nama jabaa durimmoo ari'ataa ture tokko argina. Innis Phaawulosidha. Phaawulos dur maqaan isaa Phaawulos hin turre. In ari'atame gara jalqabaatti dhaqnee gaafa ilaallu ari'ataadha. Ari'ataa ture, amantoota karaarraa kaachisaa, daandiirraa maqsaa, jireenya isaan dhabsiisaa, waldaa kiristaanaa diiga. Sanuma keessaa yeroo Waaqayyoo waan itti ga'eef
waaqayyo waldaa kiristaanaatiif waan dhimmuuf nama kana utuu inni karaa isaarra bu'ee warra Yerusaalem keessaa hojii wangeelaa hojjetan kana hojii bal'isuu mootummaa waaqayyoo hojjetaa jiran kana utuu inni ari'atu karaa walakkaatti itti dimimmisaa'edha. Itti dukkanaa'ee joonja'ee hin kufeedha. Eenyutu Saa'ol kun hin kufee achis qabanii gara mandaraatti isa geessanii hin galchaniidha. Achis immoo otoo waan nyaatiin ijjisaas otoo addaan hin banatiin namni kun guyyaa 3 hin ture. Guyyoottan 3 sana homaa hin nyaanne. Garuu waaqayyo maal gochuu barbaadeera? Jijjiiruu barbaadeera. Achumaan yeroo sanatti raajiin Anaaniyaas jedhamu tokko ture. Raajichaan akkas jedha waaqayyo, namni tokko kadhatatti jiraati dhaqii ittiin jedhe. Maalitti jira? Kadhatatti jira. Saa'ol beekee kadhata qabatee hin seenne. Kadhanniyyuu maal akka ta'e hin barre hin hubanne. Garuu waaqayyo maal ittiin jedhaani? Kadhatatti jiraadhaan. Ammas gadi siqee maal ittiin jedhaa? Inni mi'a hojii waaqayyooti jedhaan. Mi'a hojii kootiiti jedhaan. Ammas gaafa Anaaniyaas sun dhaqu inni mi'a hojii waaqayyooti naaf hojjetaa ittiin jedhaan. Itti dhaquu sodaate. Ari'ataa akka inni ture. Namni kun seenaa isaatiin dhaga'eera, bareera, hubateera, sodaateera. Garuu raajii waaqayyooti. Otuma kanaan jiru hin dhaqe. Gaafa inni waaqayyorraa dhaga'ee dhaqu harka isaas irra kaa'ee gaafa inni kadhatuuf ijji isaa hin baname. Ijji hamaan sun an akkan hubadhetti yeroo inni harka isaa irra kaa'u sun ijji jal'ina hojjetu sun irraa jaame jedhee fudhadha. Ijji yakka raawwatu sun, ijji ari'atu sun, ijji cabsu, ijji jaamsu, ijji balleessu sun irraa jaame, irraa bade, irrumaa dhabame jedheen fudhadhaan. Sababni isaa hin haareffame waan ta'eef itti dukkanaa'eera. Ijichaanuma arguu hin dandeenye. Garuu ijji inni ammaa kun ija haaraadha. Ijji inni ammaa ija jaalalaati. Ijji inni ammaa ija ogummaa waaqayyootiin hojjechuuti. Ijji inni ammaa ija beekumsa waaqayyootiin hojjechuuti. Ijji inni ammaa ija isa jiraachisudha malee ija isa ari'achiisee isas balleessu miti. Tarii otoo yeroon sun isaaf hin geenye ta'eeti. Tarii otoo waaqayyo yeroodhaan dhufee isatti mul'atee isa hin qabne ta'eeti. Namni kun shin bada ture, tarii hin du'a ture, shin caba ture, tariiti lafarraa dhabama ture. Waaqayyo garuu mi'a hojii kootiiti jedhe. Dhaqee caccabsee sukkuumeeti xaxee itti jaamseet shin kaayeet immoo kadhatatti jira. Mishigii galeera. Yeroo kadhataa qabateera. Dhaqee jijjiireet ammas immoo maal godhe? Akka inni immoo Damaasqoo keessatti dubbatuuf arraba isaa hiike waaqayyo. Ameen. Baay'ees ajaa'ibsiisaa ta'edha jechuudha. Kana yoo fudhanne as keessatti immoo lakkoofsa 32tti dhaqnee gaafa dubbifnu Phexros iddoo hundumaa naanna'ee akka inni hojii mootummaa waaqayyoo hojjetu, akka inni wangeela lallabu shin argina ture. Isaan kanaaf immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aaboo hundumaa kenneeraaf. Phexros bartoota gooftaa keessaa isa tokkodha. Caalaadhumatti iyyuu immoo bartuu isa gooftaan jaallatu jedhamee hin beekama. Bartuu isa gooftaan jaallatu, sirriittis immoo isa gooftaatti dhiyaatu jedhamee hin beekama. Haa ta'u iyyuu malee naanna'ee wangeela lallabaadha. Iddoo hundumaatti sagalee waaqayyoo shin dubbataadha, shin barsiisaadha. Warra dhukkubsataniifis immoo shin kadhataadha. Akka carraa utuma adeemuu gara biraadhaa gara iddoo biraatti, biyya biraadhaa gara biyya biraatti, mandara biraadhaa gara mandara biraatti darbee utuma inni lallabuu nama tokko ture. As keessatti immoo namni kun Eenaas jedhama. Namni Eenaas jedhamu kun nama dhukkubsataadha. Dhukkubsatee immoo waggaa 8 paralaayizdi ta'ee nama taa'edha. Deemuu hin danda'u. Naafaadha. Eenaas kun
dhukkubsataadha. Phexrosiif immoo bartootuma isaa wajjin gooftaan humna kenneera, aangoo kenneera dhee sinitti dubbadheera. Aangoo inni kenne immoo lallabuu, barsiisuu, cuuphuu, bartuu gochuu qofaa miti. Aaboo fayyisuus fuudhee isaanitti kenneera. Aangoo fayyisuus fuudhee isaanitti kenneera. Warra kaman warra hidhaatti jiran, warra kamiin warra rakkina keessa jiran, warra kamiin warra dhiphina keessa dhibee garaagaraatiin qabamanii jiran, warra qorichi aadaa isaan fayyisuu hin dandeenye, warra qorichi biyya lafaa isaan fayyisuu hin dandeenye kan fayyisuu akka isaan danda'aniif aaboo hundumaa isaanitti kenneera. Jalqabumayyuu deemaa Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaa hundumaatti wangeela lallabaa, hundumaa immoo duuka buutuu koo godhaa. Utuu kana jedhiin dura akkasittiin jedheera. Barsiisee leenjii kennee fi xumursiisee erga ka'e booddee asuma turaa. Beekumsi keessan kan beekumsi waliigalaa amma gahaadha. Isin adeemsisa, isin dandeessisa, biyyoota gurguddoo keessa isin qaxxaamursa. Garuu beekumsi tokko isin hafa. Garuu humna ittiin deemtan tokko isin hafa. Isaan margattanitti Yerusaalem keessaa attin qasaaqasu, achi keessaa hin ba'ina, hin sosocho'ina, achi keessaa hin deemina, achuma turaa jedheeniin. Haleluuyaa. Maal gochuudhaafi humna itti hidhuudhaaf, humna waa hojjetu isaanirra kaa'uudhaaf, humna du'a keessaa jireenyatti deebisu isaanitti kennuudhaaf shimbayinaa ittiin jedhe. Haleluuyaa. Shimbayinaa humna fudhattan malee shin deeminaa. Dhufee xumura irratti amma argattaniittu deemaa siniif eeyyamameera. Loltuun loltoota isaatti ogummaa aartii lolaa erga leenjisee booddee, aartii lolaa erga kenneefii booddee meeshaa ittidha. Meeshaa itti dhukan ammoo waadaa seensisee qaalii galanii booddee waadaa fuudhu. Adda biyyaa fuuldura dhaabbatanii waadaa seenu. Isaan kunis akkasuma waadaa seenan sana ammoo galmaan ga'uun dirqamadha. Dhukkubsattoota haa fayyisaniif, jaamotaafis agartuu haa kennaniif. Maal isaan godhe? Aaboo hundumaa isaaniif kenne. Galanni isaaf haa ta'u. Dhufanii gaa isaanis Phexrosis bartoonni erga bubattanamanii booddee Phexros liidaa seene. Liidaa keessa Eenaas kana jira. Eenaas kun dhukkubsataadha. Paralaayizii ta'eera. Eenaas kun immoo amanaadha. Garuu lubbuu haaraa miti. Akka kutaa dubbisicharra hubannutti lubbuu haaraa miti. Nama hin amanne miti. Otoo nama hin amanne ta'eeti akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 3 irra jiru sana jedhaniini sanatti itti dubbata ture Phexros. Isaan maal ittiin jedhee? Nuti warqee, meetii, waan nyaatamu, waan dhugamu, waan uffatamu hin qabnu. Isa qabnu garuu siif kennina. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ka'ii deemi ittiin jedhe. Isa kanaan garuu inni atitti amante Yesuus si fayyisaa jedheeniin. Ameen. Miknaatum ጸሎት ኃይል አለ. sababni isaa kadhannaan humna qaba waan ta'eef, kadhannaan aangoo qaba waan ta'eef, kadhannaan humna gurguddaa of keessaa qaba waan ta'eef. Akkasuma Phaawulosiif Sillaas hojii ergamootaa 16:25 keessatti dhannee gaafa dubbisnu akkas godhaniin gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfataniidha. Kan kana godhe humna kadhannaati. Har'as kadhannaan humna qaba. Waaqayyoon kadhatanii faarfataniidha. Faarfatanii Waaqayyoon hin kadhataniidha. Utuu isaan kanatti jiranii immoo socho'ii hin ta'eedha. Harkiidhaadha, miilliidhaadha. Bakka socho'uun hin jiru. Garuu achuma ta'anii fayyisaa keenya wajji yommuu deemnu, finyoo du'aaf cubbuutti yommuu hiikamnu, waan jedhan natti fakkaata. Anaan waan akkatti faarfatan natti fakkaata. Cidhaa san keessa ta'anii achumatti gittirri jedhanii faarfatan. Yeroo isaan faarfatan sanatti irraafame keessa isaanii maaltu jira? Humna kadhannaa jira. Inni si keessa jiru humna qaban jedhaan. በቃ ባንተ ውስጥ ያለው ባንቺ ውስጥ ያለው ኃይል አለ። ያንተ ውስጥ ያለው ነገር ኃይል አለ። በቃ ተናግሯል እግዚአብሔር። ኑ ኬሰ ከንጅሩ ሁምነ ቀባባር እንኑቲ ኢሰቲ ቻፐፈም እንኑቲ ይሰራፉረን እንኑቲ ትመለተፈም ነሱን ሁምነ ቀባ ኢኖጀታ ኃይል አለ፣ ይሰራል። ወንቱም ትንፉል ዱረ ዳበቱ ተኮለ እንጀሩ አርኪ ዋቀዮ ድሪራዳ በላዳ ሰርኪ ዋቀዮ ማልከነ ቆፈሞ አመስ ዋቱሬ namicha tokko ture. Namtiin kun immoo
kadhanni humna qabaachuu isaa isinitti hima. Mootota isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 dhaqnee gaafa ilaallu dhabduudha. Garuu keessummaa simatti. Garuu nama simachuudhaan beekamti. Ilman qabdu maseentuudha. Kadhannaan humna qabaachuu isaa isinitti hima ammas. Elsaayi namni waaqayyoo baay'ee nama waaqayyotti hin hojjetu. Nama immoo humna tajaajilaa dachaa lama Eeliyaas irraa fudhate yoo ta'u achirraan darba. Yeroo achiin darbu isaan bukkee arraf jedhee darba natti fakkaata. Isaan biratti boqotee darba natti fakkaata. Isaan biratti aara galfatee darba natti fakkaata. Isaan bira taa'eetu jedhee nyaatee dhugee darba natti fakkaata. Guyyaa tokko keessumaa isheen akkas jette bakka iddoo qopheessinaaf namni kun nama waaqayyooti. Kadhanni humna qabaachuu keessa darbee nama kabaja. Achumaani akkasittiin jedhe namittiidhaan. Waggaa yoo wanaa asiinan dhufa asiinan darba dhufe ati immoo maal taatee na eedda? Ilma deessee baatee na eedda. Inni maal argeera? Kadhata isaa keessatti akka isheen dhala godhattu argeera. Waaqayyoon kadhachuun hojii akka hojjetu argeera. Dinqii san qofaa miti. Kanarra kan caalan dinqiiwwan gurguddoo hedduu isaa argeera. Ilaaleera, hubateera, bira ga'eera. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraataati. Ati ilma deessaadhe. Lakkoofsa 36 kaafnee immoo gaafa dubbifnu dubartii tokko turte. Phexrosi achuma Liidaadhaan immoo gara Yoophee mandara jedhamtutti ce'e. Ardii warra Awurooppaa kana keessaa iddoon sun achitti ce'eeti nama dubartii Xaabitaa jedhamtu tokko turte. Isheen immoo dhukkubsattee duute. Du'aa isheeti. Dhukkubsatteetti garuu jireenya ishee keessatti wanta gaarii ta'e hojjechuudhaan beekamti. Sanii booddee immoo utuun achiin darbu mandara Yoophee keessa bartuun Xaabitaa jedhamtu tokko turte. Isheen kunis maali? Amantuudha. Ammas isheen kun addis nafsa adallachim. Amantuu keessaa immoo bartuudha. Duuka buutuudha. Yesuus Kiristoosin duuka kan buutedha. Yesuusin kan hordoftudha. Isarraa hordoftee immoo amala Kiristoos fudhatteetti. Amala Kiristoos keessaa immoo rakkattoota gargaaruudha. Warra dhabanitti uffisuudha. Beela baasuudha. Nyaachisuudha. Kanaaf beekamti. Akkuma kana immoo akka Phaawulos dubartiin kun ogummaa qabdi. Dubartiin kun ogummaa qabdi, ogeettiidha. Ogummaa ishii sanaan immoo namoota baay'ee daara baasteetti. Baay'ee tuffisteetti. Baay'ee immoo gargaarteetti. Mandara sana keessa gaafa immoo Phexrosin barbaadanii itti dhaqu. Gaafa barbaadanii isa argatanii immoo isheetti geessaadhaan dhaamsatti dhaaman. Dhaamsa ammaaf ammatti nu bira ga'i. Garuu waa tokko gurraa qaba. Iyesuus du'aa jireenyatti deebisuu dhaga'aniiru sabni sun. Iyesuus injiraachisaa amananiiru jarri sun. Amantii isaanii guutuun. Amantii guutuu dhagna dhiqaniiti kakkafananii kaa'aniiru. Bakka meesiyaa takkaadhaaf macarrashaa namni waaqayyo tokko jira mandara sana keessa ammaaf ammatti nu bira ga'i ittiin jedhaa. Hin fiigne gatuudhaaf, ajjeesuu balleessuudhaaf hin fiigne, awwaaluuf hin fiigne. Garaa kutachuu dadhaban. Ofiif garuu aangoon qaban. Gaafa kana shinnaqe yeroo inni dhaqu sanatti haadhonni hiyyeessaa hundinuu naanna'anii boo. Akkuma kana uffata isheen isaaniif hojjette immoo uffatanii naanna'anii isaan argisiisu. Nama akkasii dhabne maal goona? Amma immoo waa tokkotu natti dhaga'ama. Otoo namni kun jiraachuu ishee irra faayidaa isaaniitiif boo'an. Isheen jiraachuurra faayidaa irraa argatan qofa ilaalaniiti. Namni akkatti nama gargaaru baduun qabu. Namni akkatti nama tuffisu irraa jalaa baduun qabu. Baay'ee nu fayyadeera. Bakka laalee kana isheet hojjete harki ishee baduun qabu. Amma namaaf yoo boonyu wayyoo geettiidha. Harki ishee qoricha harkisaa akkasii. Garuu waaqayyo ammas maal barbaadaa jira? Biyyicha keessatti dinqii isaa argisiisuu barbaadaa jira waaqayyo. Bakka amantoonni biyya sanaa kadhatanii humna kadhannaa akka argan barbaadaa jira waaqayyo. Amantoonni biyya sanaa kadhatanii kadhachuu keessa jijjiiramni kadhachuudhaan du'aan akka ka'u akka baran barbaadaa jira waaqayyo. Shin kadhatta yoo ta'e sasitti cufamee sirraa banamaa bara. Shin kadhatta yoo ta'e ammas murtee mootonni irraaf jalaan itti mallatteessan sana sirraa shaarama ammas. Akkasidha sagalee waaqayyo macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggataniidha. Humni isaanii hin haareffaman. Akka joo biraas hin ta'uudha.